Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa fayyaa keessanii jirtu nageenyi badhaadhaa jecha kottaa mee afaan meeqatu gaafatee waa namarraa argata meeqatu gaafatee waa namarraa dhaba kuni waan hawaasa keenya keessa jiru waan ta'eef ani immoo amma hiriyyaa tiyyan piraankii godhuudhaa deema. Hiriyyaan tiyyatuun immoo namaan hedduu tokko jaaladhu hedduu tokko bakka guddaa qabuu fi ishiinis akkasuma bakka guddaa naa qabdi. Garuu amma waa hin gaafadha wanti hin gaafadhullee mallaqa yaa hin beektan nam hunda birattuu mallaqa jechuun ani namni hin beeku an dhugaa rabbi bara kana keessatti sanuu jechuudha. Innaa waan isiin naan jettu wajjumaan laalla kottaan afaana amman piraankii godhuudhaan deema itti dawwaleetiin bilbilumaan jechuudha. Hedduu tokko nin jaaladha manni Oromoo hundi keessan dhugaa namni dhugaa hin jiru bara kana keessa namni dhugaa hin jiruudha. Namni hedduun isaa yaadni sammuu keenya keessa jiru kana meeni laalla hedduu tokkoon jaaladha hedduu tokkoon amanaa isiinis akkasuma mee waan isiin naan jettu hojii laalla afaana tura itti dawwalaan jira. Hello. Halo. Maskaram. Oye. Nagaa jirta? Nagaa akkam fayyadu? Fayyaadha kamme? Gaariidha galataatti akkam. Dalagaan kan jiruuf jireenyi biyya. Hunduu bareedana biratti si biratti hoo akkamii maal fakkaata jireenyi maal fakkaata hojiin akkam? Hundi isaa bareedana. Nagaa qabdanitti maatii keenya waltaa fi akkam jiru? Hundi isaanii nagaa galata rabbii akkameeti? Anillee kunoo jiraa galata rabbii. Ayyee baga jiraatte? Atillee baga naaf jiraatte? Tole si yaadeemi yaa Ramadaanni adda nu fageesse dhugaa rabbi. Yaa uumaan yoo sirbii ta'ee wal bira jiran. Inshaallah keerumaa fi? Ji'a kana ubsinee bira darbe. Inshaallah ta'uu qaba. Innaa wanta is rakkisuu fi garuu dhiifama hojjeta. Fayyee rakkoon qabu maal na barbaada? Lafa san bittee kaa hin bita itti san? Hin binne ammaas. Jechuun bituu fedhan qabne moo? Qaba garuu takka jedheen miira ilaala jedheen jira malee fedhan munan qabaan. Dhiisne. Hayyee waan tokko si gaafachuu fedheeti. Waa barbaade na gaafata. Maanni? Tole mana kinoo guyyaa duraa sitti agarsiise tokko hin jiraa miti? Eeyyen. Mana san jara wajjin dubbadheeni beektaa birrii kaffalinaan jedhanii. Ishee. Warra maatiitti illee biyya dawwalee jennaan dhaqanii ilaalanii baay'ee tokko nutti toleera jedhanii. Ishee. Kanaaf birri naan qate beektaa lafa kiyyallee hin gurguraara maaliif jennaan bakka lamatti ta'uu irra bakka tokko ta'uu wayyaa mana gaarii san bitachuu na wayyaa jedheeti. Ishee. Yoo ati gurgurteetiin yoo ati birri yoo itti naa dabalte lafa san gurguree walitti dabaladheeti harkaa qabu walitti godhee mana sanii hambifadhaa akkana jalan dabarre jedheeti. Eeyyen maal rakkoo qabalee silas wal baruun waa tokko waliin ooluuf waan ta'eef rakkoo hin qabu. Ati immoo naaf tuttaan yeroo bitti amma musii kennamaa rakkoo qabaree sibiilajjisii jala immoo manni sun hin darbini yoo jaallatee ta'e. Hayyee hedduu tokko naa galatoomii garuu birrii xiqqoo miti birrii baay'een barbaada. Amman barbaadde. Waliigalatti birrii naan qatu harkaa qabu wajjin ka lafaallee laftillee birrii baay'ee miti hin baasu amma garuu ka dura binneeni olitti hamma ta'e dabalee jira. Alhamdulillah. Tole. Tole. Kanaaf birrii haga 7,500 birrii Dubaayii barbaada. Kuma 7,500? Egaa uumamaan rakkoon qabu ani immoo sanuma jaalan si'ee tanini. Naa'ee oolee yoo amma sana ta'e immoo rakkoon qabu sii kennaani. Maa sila kun xiqqoodha silaayyuu kunis baay'eedha hedduu tokko. Yaa onootuu ta'e iyyuu namni lafa yookiin mana
sanaa ol waan ta'uuf sanaa ol na gaafachuu feetamoo jedheta yoo yeroo baay'ee tokko na'een oole. Kanaan mana harkaan jiru sana gaafatan yoo akkas ta'e immoo rakkoon qabu. Eshi bakka rakkoon qabu eega jetti galatoomii hedduu. Hello. Askaram. Dubbatu. Dubbachaa jira. Neetworkiidha moo? Ta'uun neetworkii natti fakkaate ishii bakka naa kennita. Wayyoo giifti koo hedduu tokko naa galatoomi. Ofiinaaf iddamoo nafti wajjin dhuftarree nullee hin galla amma sammuna kana malee asin teessuniitiin koo karmanaan galla. Yaa'u anis egaa manuma ormaan jira waan bidiloona dhufate isin beeku yoo dhufuu itti kooti si erga rakkoon qabuun yoo dhufee si fuudhee dhufa yommuu ani dhufneef siif erga. Hayyee tole bakka namtichatti akka niitiin namtichatti himtunaan godha. Yookiin immoo yoo nani odoo asiin dhufi asii achi hin deebiillee mijate wanni jiru yoo mijatee jedhe namichatti kennita namtichi naaf haa galchu bakka. Namitti keetii kennita ishiin obboleessatti haa kennitu inni naaf haa galchu. Wayyoo. Garuu akkamitti kana hunda na amantee ati? Akkamitti na amantee? Kana hunda akkamitti na amantee tuma birri Dubaay jechuun birri 1700 jechuun birri xiqqoo miti. Yaa'u nama jaallatu tokkoof yoo waan qabaatte kennuu inuma jira namni tokko abaneeti kan gaafatu jalqabayyuu waan sanaaf immoo ani otuun qabaadhuun waan si baay'ee jaalladhuu fi hin jiru jechuun natti fakkaata waan ta'eef anillee si amanee akkuma xinnoo ofii. Ayyee. Sagaleen kee addaan citaa dubbadhu. Neetworkii fakkaata an kanaan jedhuuni. Erga naamanteetii xiyyaadhaa isheen illee naamantee isheen amaneetti erga nagaa waan anatti sii qabu sii kennaa rakkoo hin qabuuni ati immoo boodatti akkuma ati ofii keetiif kaayyoo uffattee kaayyoo kootiif illee boodatti naaf fuute manis si amanee sii kennaa jedha. Ayyee bakka hedduu tokko naa galatoomii jechaan ittiin si ibsuu hin qabu. Eeyyeen naaf jiraatu rakkoon qabuun. Anna bara kana keessa sanuu sa'aatii ammaa kana keessa namni hiriyaa akkana qabaachuun carraa guddaa nama qabudha. Carra qabeessaanii dhugaa rabbi. Anillee si qabaachuu kooti baay'een boonaan. Hedduu naa galatoomii naa jiraadhu siin jedha. Naa firaankisi gochuuf malee garuu birrii barbaadeeti miti ishee dhiifama jedhe. Wayyoo maaloo silaana ilaaluufi? Laasi ilaaluuf isa osoo hin taane ilaalu uummata keenya kana keessatti beektaa? Akka ati nan dhoowwannees ni beeka. Garuu kana hundallee ishinaa jette jedheen hin amanne jedhe. Amma kana hundallee ishinaa jette jedheen amanne. Garuu uummata keenya keessa beektaa amma gisee kana namni jiru namni waliin oolchuu waa baay'eetu jira waan ta'eef. Kanaaf yoo na diddee yoo na isheettes hedduu tokko siin amanas waan ta'eef bakka meeqoo uummanni keenya haa hubatu namni akka jiru hunda keessa nama keenya keessa namni gaariinis akka jiru namni badaanis akkuma jiru namni gaariin jira. Kanaaf hiriyyaan dhugaa hin jiru hiriyyaan hin jiru jedhamee yeroo hedduu kanatti amanama namni keenya waan ta'eef. Mee waan kana hammamirraa akka namni kun laalu hammamirraa akka namni hubachuu qabu kanaaf akkas godhe. Ayyeen yoo akkasillee gaariidha osuma dhuguma na gaafattillee summuu si qawwadhu. Inshaallah kalaas kanumaa fi hedduu tokko naa galatoomii jechaan itti si ibsuun qabu siin jedha. Habiibti tiya qaalii akkasii bakka dhiifama naa goote. Tole tole illee naaf jira. Ayyee chao.